Noota haalaan barbaachisaa ta'e hadha isinii qabadhee dhufeera. Bilbila keessan gaa saffisa hin qabu ta'e haala kamiin akka siitingii bilbilaa fayyadamuudhaan gaa vaayirasii keessaa qulqulleessitan. Bilbilli nam takka takka gaa yeroo isin itti fayyadamtanu saffisaan isiniif hin dalagu jechuudha. Bilbilli keessan maaliif saffisaan hin dalagne vaayirasii yookaan immoo bilbila keessan yeroo yeroodhaan yookaan immoo vaayirasii keessaa qulqulleessuu qabdu jechuudha. Bilbila keessan gaa siitinga fayyadamuudhaan haala kamiin akka inni saffisa guddaa argatu vaayirasii keessaa haquu dandeessan isin agarsiisa. Kanaan dura viidiyoo akkaataa bilbila guute yookaan immoo meemoorii full jedhe yookaan qafoon bilbila keessanii guute jedhe haala isin itti keessaa qulqulleessitan vaayirasii isin agarsiisan jira. Kun asirratti harataa lammataadha. Bilbila keessan vaayirasii haala kamiin akka isin siitinga fayyadamuudhaan gaa bilbila keessan keessaa qulqulleessitan saffisaan akka isin dalagu jechuudha. Haala kamiin akka isin qulqulleessitan isin agarsiisa. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa gaa akkuma beektan like share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana ilaalaa isin jedha. Bilbila keessan gaa siitingii bilbilaa fayyadamuudhaan vaayirasii keessaa haquu dandeessu akka inni saffisa guddaa isin godhatu jechuudha. Bilbila keessan gaa darajaa isaa yookaan immoo wanni qafoosaa iraanii isaa isin dabala jechuudha. Vaayirasii keessaa haquun siitingii bilbilaa ni seentu vaayirasii keessaa qulqulleessuudhaaf jechuudha. Siitinga dhageessintanii gaa eessarraa yookaan vaayirasii haquu dandeenyu bilbilli keessan yoo saffisa hin qabne saffisa guddaa akka argatu siitingii bilbilaa keessaa gaa bakka isin seentanii vaayirasii keessaa haquu qabdan takkatu jira jechuudha. Siitingi kanarra eegasintanii gaa eessarraa akka haquu dandeessan battery and device ka jedhe irraan gadee kana ni barbaaddu. Battery and device care bakka jedhe kaa tuquudhaan gara fuulduraa deemtu jechuudha. Haala kanaan eegadeemtanii haala kanaan isin baasa asirratti jechuudha. No battery or security square kan isin jedhu kun haala kanaan isin baasa. Tokkoffaa asirratti keessi haquu qabdan bilbila keessan gaa options no bakka jedhe kana optimize ka jedhe kana dhawuudhaan yookaan immoo naannessuudhaan appilikeeshinii vaayirasii itti ta'ee jiru haala kanaan isin agarsiisa. Asirratti appilikeeshinii sadi background irraa akka baatirii fixaa jiru jechuudha. Kanaafuu haala kanaan denni gootu eegaa daftanii kaatanii inni guddaa inni lammaffaa immoo karaa isin sirreessuu qabdan bakka baatirii jedhe kan seentu bakkuma awwalaa karaa gatuqxu jechuudha. Inni guddaa isin sirreeffachuu qabdan bakka baatirii kana irra geessintanii haala kanaan isin baasa. Yeroo inni haala kanaan isin baase gaa moving battery ka jedhe kaa tuquudha gara ganjalaa kana baatirii siitingii baatirii keessan keessa isin galchaa. Siitingii awwalaa kana on godhattu jechuudha. Vaayirasiin akka isin keessan seenne siitingii awwalaa kana on godhattu jechuudha. Haala kanaan dudduubatti deebi'uudhaan gaa inni faayidaa guddaa qabu inni qafoo keessan keessaa storage keessaa vaayirasii haquu storage bakka jedhe kana ni tuqxeroo takkaaf storage jechuun qafoo keessanii jechuudha. Qafoo bilbila keessanii storage kana eegatuutti haala kanaan isin banaa. Storage kana haala kamiin akka isin qulqulleessuu qabdan jechuudha. Storage kana gaa haala kanaan asirratti display pin jechuun bakka yookaan immoo waan viidiyoo isin haqxa yookaan immoo wanta isin haqxan isin agarsiisa. Qafoo kanas gaa haala kanaan bakka meemoorii kaanii seentu jechuudha. Bakka qafoo sana eegalaaltanii waan achirraa yoo qoshaasaa qabattanii haqxu bakka meemoorii kana geessintanii isin agarsiisa. Bakka kana clear no yookaan immoo qulqulleessidha isin agarsiisa. Bakka clear jette kana ni tuqxu jechuudha. Bakka baala gochuudhaan taatu kana tuquudhaan ni qulqulleessitu. Storage kan keessa yoo qabaatan ni qulqulleessitu. Akkasuma bakka memory jedha kanas memory yookaan immoo android memory kan keessan qafoo keessanii raanii isaa ni qulqulleessitu haala kanaan plus haala kanaan agarsiisa. Appiin takka raanii yookaan immoo memory keessan qabee taa'aa jiraannan bakka kana seentanii arguu dandeessu. Appii sana akkuma fakkeenyaaf hin jiru an keessa yoo jiraate keessaa baasuu dandeessu jechuun memory keessan keessa application asirraan gaa haala kanaan ni qulqulleessitu. Egaa qulqulleessanii kaatanii dubbatti deebi'uudhaan gaa ammallee kan isin qulqulleessuu qabdan isa guddaatu jira ammallee kan bira hin geenye jechuudha. Inni guddaa isin qulqulleessuu qabdan gaa device protein bakka jedhe kana ni mul'ata. Device protein bakka jedhe kana ni tuqxu jechuudha. Achirra tuquudhaan gaa sign ni gootu ammallee. Sign point bakka jedhe kana irra tuquudhaan sign point bakka jettee ni qulqulleessitu haala kanaan. Haala kanaan yoo qulqulleessan bilbilli keessan saffisaa isin dalagaa hammallee vaayirasiin keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan guyyaa 5 yookaan guyyaa 4 buluudhaan bilbila keessan keessa vaayirasii qulqulleessitu appilikeeshinii hunda isaa isin fattashaa jechuudha. Haala kanaan appii isin bilbila irraa qabdanuu haala kanaan isin qulqulleessa yookaan immoo isin fattashaa jechuudha. Haala kanaan gaa egaa qulqulleessanii appii hanga dhibbaa yookaan immoo hanga dhibbaa isin lakkaa hanga dhibbaa egaa isin lakkaa'ee fixee appilikeeshinii isin qabdan isin qulqulleessa jira jechuudha. Hamma hanga dhibbaa lakkaa hanga dhibbaa eega lakkaa'ee ka'ee duddubbatti isin deebisaa waa takka yoo jiraate vaayirasii keessaa haqa haala kanaan. Kanaafuu bilbila keessan gaa irra seenuudhaan haala kanaan qulqulleessuu dandeessu yookaan immoo keessaa vaayirasii keessaa haquu dandeessu. Software updating yookaan immoo software keessan yoo update hin ta'in kaawwalaa kana install gochuu yookaan immoo bara inni itti update isin agarsiisa. Fakkeenyaaf asirratti November 27dha anku dhinya ta'e kan keessan tureera yoo ta'e asirratti software sana update isaa turee jira yoo ta'e irra tuquudhaan gaa update gochuu dandeessu achirraan jechuudha. Hachiraan yoo isin update gootan software bilbila keessanii yookaan immoo bilbilli keessan
update isinii ta'a yookaan immoo isinii haaromaa jechuudha. Kanaafuu achiraan ni gootu. Kabraa ka isin dudduubatti deebi'uudhaan gaa ilaaluu qabdan bilbila keessan irraa akka inni saffisa isinii godhatu jechuudha. Atanii ganjallaa kana ammallee ni jira takka touch screen sensor bakka jagaa tokkodhaan seenuudhaan gara keessaa seentan tokkoon application Android bilbila keessa irra jiru yookaan immoo wantoota bilbila keessa irra jiru isin agarsiisa. Waan sana gaa yeroo agartan hundi keessanuyyuu irra tuquudhaan gaa inni qulqulleessitu jechuudha. Waan bilbila keessan sana jiru sana yookaan immoo bilbila keessan sana irra seenuudhaan bakka chaarjiitii bakka hedduu waa hedduu isin baasaa achirratti irra seenuudhaan ni qulqulleessitu jechuudha. Kabraa asirraa immoo irraa ulee kana gaa eega kana bittanii haala kanaan kanneen kanallee siitingii bilbilaa irraa gaa asirraa eega qulqulleessanii kaatanii haala kanaan jechuudha. Bilbila keessan guyyaa guyyaadhaan update ni ta'a. Bakka kana software ni argattu asirratti bakka software kana bakka ammaatti wifi itti bunuudhaan gaa update ni gootu. Kanaafuu haala kanaan eega fixxanii kaatanii activity gaara tokkodhaan gaa yoo isin activity seentan haala kanaan isin banaa yeroo harkaa isin tuqaa sadi gubbaan jettee harka mirgaarra tuqaa sadi gubbaa kana ta'an jechuudha. Keessa yoo update ankoolaa amma fakkeenyaaf update naa baasee jira asirratti keessanis yoo update hin ta'in update jedhee isin baasa. Yoo immoo update raate update ka isin baasu. Update kaarani tuqxu update gootu jechuudha. Activity kana kanneenii fi device protein sana yoo isin haaromsitan bilbilli keessan saffisa guddaa si dalagaa isin jecha haala kanaan bilbila vaayirasiin keessa seenee haala kanaan qulqulleessuu dandeessu isin jedha. Kabraa Google Chrome irraallee yoo diqqata akkasuma history wantoota isin ilaaltanii dabarfattan jechuudha. Bilbila keessa guutee jiraate Google Chrome ka seenuudhaan gaa bakka history jedhanii barbaaddu. Chrome irra eega seentanii tuqaa sadi gubbaarraa tuquudhaan gaa haala kanaan tuqaa sadi gaa tuquudhaan open tab gootanii tumayyuu haala kanaan isinii banaa Chrome jechuudha. Chrome irra gaa tuqaa sadi tuquudhaan gaa history bakka jette gaanii seentu history kana keessa seenuudhaan gaa kanneen kana haala kanaan isinii baasa. Yeroo isin history seentan haala kanaan isinii baasa. Isin haala kanaan gaa clear browser data bakka jette gaanii tuqxu achi eega tuqxanii fiillafiiti kaa dhufuudhaan gaa mallattoo xiyyaa gargalte tuquudhaan gaa all time ka jettu rakkaa'uudhaan story kana keessa indaalee isaanii xaragdu jechuudha. Yookaan immoo ni qulqulleessitu ganjallaa kaa dhufuudhaan maal jedha clear data isin jedha haala kanaan data qulqulleessedha. Kanaafuu keessan haala kanaan gaa hedduun jiraachuu mala hankoo fakkeenyaaf hedduun hin jiru. Asirraa gaa bakka clear data itti kana keessaa qulqulleessitu jechuudha. Haala kanaan yoo as keessaa qulqulleessitan bilbilli keessan saffisaan isii dalaguu danda'a. Haala kanaan raayitiitti gochuudhaan gaa indaalee isaa keessaa qulqulleessitu jechuudha. Asirraa qulqulleessitu isin jedha. Haala kanaan yoo qulqulleessitan bilbilli keessan saffisa guddaadhaan isin dalagaa. Yeroo isin qulqulleessitan kana fakkeenyaaf madheetan qulqulleessee ammallee hin baay'anne keessa isinis irma tuquudhaan gaa bakka kana all time irra kaawwachuudhaan clear data bakka jette kana tuquudhaan keessaa balleessu isin jedha. Haala kanaan isin agarsiisa. Yeroo isin keessa seentan yookaan immoo yeroo isin haala kanaan agartan kanaafuu haala kanaan bilbila keessan keessaa clear gootu yookaan immoo ni qulqulleessitu jechuudha. Haala kanaan eega qulqulleessitanii saffisa guddaadhaan isin dalagaa isin jedha. Stooriin keessa yoo fakkeenyaaf yeroo hedduu asirra galtanii hin qulqulleessin jiraattan irra galuun qulqulleessaa isin jedha. Barnoonni siitingii hedduu jira. Kana malees guyyaa biraa isin agarsiisa. Viidiyoo isinitti dheerataa irra baay'ee keessan viidiyoo hanga dhumaan dhaggeeffattanu viidiyoo kan koo laayikii tuquu hin dagatinaa. Barnoota har'aa keessatti waan isin galuu dooyyaatu komantii naakaa hanga walitti deemnutti nagaan tura.